Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan kibxata mudde 31 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo mudde 20 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti. Hanqaan qefa caafataa haarichoo ruuf maratee lichoo guurratee horii qalateetiin ganna haaraa ulfeeffata. Addunyaan ganna haaraa ulfeeffachuuf qophii jirti. Ansoraa halakeetii ganni haaraan karoobaaf nagaa isanii haa ta'u jenna. Filannoo Itoophiyaa baatii 5 booda deemsisama jedhamee eegamu laalchisee paartiileen agi tokko sochii jalqabanii jiru. Har'aaf paartiilee lama dubbisnee jirra. Filannoo Itoophiyaa baatii 5 booda deemsisama jedhamee eegamu laalchisee paartiileen siyaasaa agi tokko sochii jalqabanii jiru. Kanneen keessaa hoogganoota paartiilee lamaa jechuunis hayyu duree adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaaf durataa Koongireesa Federaala Oromoo Piroofeesar Mararaa Guddinaa jaallanneen har'aaf dubbistee jirti. Kunooti. Tolee lamaan keessan deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif hedduu galatoomaa. Lamaan keessanuu bara haaraa baga geessan. Isinis baga geessanii kanuma waliin uummata keenya hundaafuu baga bara haaraa geessan jennee dhaamsa keenya dabarfanna. Bara haaraa faranjiitti hundi keenya baga geessee bara filannaati jenna. Filannaan kunis saba keenyaa fi saba biyya kanaa hundaafuu nagaadhaan akka ta'u hawwii keenya ibsinaa jechuu qaba. Qophiin filannoo fi gochaa jirtan maal fakkaata? Obbo Daawud itti fufaa. Nuti eeyyama filannoo kunoo reefu erga argannee gara ji'a tokkoo fi torbee lamaati. Haa ta'u yeroo gabaabaa hafe kanatti qophii filannootti deemuudhaaf bakka hedduutti waajjira banuu tattaafataa jirra. Bakka gariitti nuu banamaa jira. Bakka gariitti immoo sababaa nuti hin beekneen harkifataa jira. Fakkeenya amma shaambutti rakkina hedduutu jira. Gara gimbii waajjira keenya nuu deebisuu didanii mataa maraa jiru. Isa kana asitti negosheet goona. Naannoo Komaand poost jedhamu ammatti itti deemuun rakkisaa ta'e bakkoota kaanitti waajjira banachuu fi qophii filannoo gochuu kattaanu immoo kaadhimamtoota filannoo filachuudhaaf itti qopheessuudha. Kana irratti tattaafataa jirra. Gama keessaniinoo Dooktar Marara. Filannaan dhugaa saba keenyaa oduuf hamma humna keenyaa socho'aa jirra. Waajjira gara 100 qabna. Akka barbaannetti hojjechaa hin jiru. Akkuma Obbo Daawud jedhee amma dindiitti akka suuqiitti eeyyama haaromsuu keessan fidaa jedhaniitu nama keenya ni jala jedhanii turan jidduu kana. Yeroo tokko gujiittis wanta akkasii nuquunnameera. Amma immoo gimbii waan akkasii nuquunnamaa jira. Waraqaa keessa haaromsaa fidaa jedhan sana kun waan lafa hin jirredha. Bichaa booddiin nama gaafata malee isaan waan gaafachiisu hin jiru. Kun suuqii miti poolitikaa paartiidha. Biyya keessatti akka socho'aa jirru, akka mootummaa wajjinis dubbachaa jirru, mari'achaa jirru, waan tokko gochaa jirru. Kana dabbaleenis, komaandi poostis, eenyus kana fidii sana keessa yoo seene akkuma Obbo Daawud jedhetti iddoo baay'ee rakkoon guddaan ni mul'ata. Egaa sagilliitti nuquunname kanas boordii filannootti biyya galchineerra wanta akkasii kun asirraa isa jedhu. Egaa atattamaan hammam sirreessuu hin danda'an isaantu beekaa himneerra. Walga'ii gurguddaa iddoo komaandi poostiin jirutti deemsuun hin danda'amne. Kanas ta'u sana garuu filannaan biraa jaallatanii humna qabnuun, qabeenya qabnuun, beekumsa qabnuun sabni keenya yoo carraa argate akka laga ce'uu ofiis akka dhaabbii keenyaatti madirakii bal'aa wajjin jirrus Oromoos warri biraa wajjinis qophii barbaachisu humna keenyaa yaalaanuma jirraa jechuu kooti. Asirratti Obbo Daawud naannoo komaandi poostiin jiru. Seenanii uummata walii wajjin dubbachuu kan akkasii irratti rakkinni jira akkuma jettan isa kana boordiin filannoon beeku komaandi poostii keessatti akkamitti akka seenuu dandeessan qajeelfamni jiru. Boordii filannoo egaa naannootti filmaati ta'uuf hin taane maappingi isa jedhan sana xumuratanii waan nu beeksisan hin jiranii nuti karaa mataa keenyaa kanaan dura waajjiroota achitti turanii sana banuu tattaafanne. Waan amma eeyyama argannee fi sana qofaa osoo hin taane rakkinni jiru amma karaa bahaa kana bakka hedduutti kaardii biyya ID card national ID card jechuudha. Isa kana haaromsuu diduutu jira. Hin kenninaa jedhamneerra jedhu bakka garii kaardiin dhumatee jedhu warrooti kun nuqunnameera. Amboo keessa gaafatanii kun nuqunnameera. Inni kun akkam ta'a hin beekamu. Oromiyaa guutuu keessatti bakka hedduutti. Naannoo Amaaraatti bakka filannoo goonutti sichi adda baafne isaan kana hunda boordii filannoo isaa ta'u
warra dhimmi ilaalu engage goone wayyeeffataa gara sanaatti deemna ka jedhu abdiin malee gufuuleen hedduudha yoo tarrisne egaa isaanuma engage goone wayyeessaa deemna ka jedhudha. Kabira institution adda addaatu jira ka filannootti deemuudhaaf garantii barbaadu warri filmaatatti deemu inni filus inni filamuuf deemus paartiileen isaan kun waan security forces warra jedhamanii warra judiciary isaan kana waan amansiisaa gara fuulduratti argina. Waan xiqqoo abdii namaa kennu miidiyaa irratti isaan kana wayyeessaa jirra akka isaan filannoo irratti gufuun taane ka jedhudha. Inni kun dhugaa gadi bu'ee ta'an ta'usichi adda baafna maaliif ammatti dabballoosmaa fi warra bulchiinsaatu eeyyama namaa kenna akkuma Profeesar Mararaan jedhan eeyyama ati boordii filannoo irraa qabdu suni gahaa ta'uun osotti jiru administreeshinii fi paartii kaadiree eeyyama gaafachuutti rakkattaa jechuudha. Xalaatti barreessitee kadhatte akkasitti deemaa jirra. Dooktar Marara akka seera biyya sanaatti nam tokko filannootti filuu fi hirmaachuu dura waraqaan eenyummaa murteessaadha miti? Seera ammaa keessatti tokko waraqaa eenyummaa barbaachisaa filachuudhaaf ji'a 6 ol jiraachuu barbaachisaa dorgomuudhaaf immoo waggaa 2 sana ol iddoo sana jiraachuu jira. Filachuudhaaf garuu namni tokko iddoo sana jiraachuusaa waan agarsiisu waraqaa eenyummaa barbaachisaa waraqaa eenyummaa yoo jedhamu immoo dadhabame misikiriitii hin ba'an maatiin dhufee namni ji'a 6 ol achi jiraachuu ooma sakka'eefi ayidiin mana barumsaa waan tokko ilaalamee hin danda'ama waan jedhutu jira. Yoo inni immoo iddoo dhalootaa iddootti namni tokko dhalatetti ilma abbaa galuutiin haadha galuutiin amma jedhametti waraqaa eenyummaa otoo ittiin taane achitti dhalateedhaan dorgomuu hin danda'a. Garuu nama haaraa iddoo tokko deemee dorgomu yoo ta'e dorgomaan sun waggaa 2 jiraachuutu irra jira iddoo sana saba sana bakka bu'ee dorgomuudhaafi. Inni egaa gara hojiitti ennaa jijjiiramu rakkoo baay'ee qaba. Kanas ta'uu sana gaa'ii bara fuulduraatti deemuu yaalaa jirraa. Kanaaf immoo nagaan hojjechuun nurra jira jedhee amma mootummaan itti deemetti dabballee dakaas haa ta'uu raayyaa ittisaas haa ta'uu tika biyyaas haa ta'uu poolisiis haa ta'uu iddoo baay'eetti hunda caala yommuu dabballeen poolisii fi tika qabatee karaa cufuu maal gochuu hin danda'a. Kanaaf egaa amma danda'ametti mootummaan hunda sanatti akka deemu nuti sabni keenyas dhiibbaa danda'e gochuutu jiraan jedhan. Obbo Daawud amma wal bira dhaabattanii filannoo gaggeessitu moo walirratti? Nuti waliin hojjennee waliin qindeeffannee filannootti deemuudhaaf irratti xumurataa jirra. Waan gufuun seeraa yoo jiraate maaltu jira kanuma kana isa ta'utti jirra malee haasaa yeroo dheeraa fixateen isa kana qindeeffatuuf irratti hojjetaa jirra. Dooktar Mararaa amma rakkinnoota iddoo iddootti quunnamaa jiru jettan kana abbummaadhaan furuun kan irra jiru eenyu? Egaa iddoo lama tokko boordiin filannoon caasaa mootummaa kanatti akka ta'utti dabarsuutu jira. Barri kun bara filannaati. Paartileen immoo seeraanii nagaan socho'aa jiranii karaa seeraa karaa nagaa haa socho'an jiru sana qaama mootummaatti akka ta'utti dabarsuutu jira. Inni tokkodha. Qaamni mootummaa kun immoo mootummaa jijjiiramaa qabsoo saba kanaa gara sirna dimookiraasiitti ceesisuudhaafi waadaa galeera saba biyya kanaatiin jechaa jiru. Waadaa sana immoo itti jijjiiruudhaafi hunda caala socho'uutu jira. Raayyaan ittisaa harka mootummaa jira. Warri ittisaa harka mootummaa jiru. Poolisiin harka mootummaa jira. Mootummaan naannoos immoo biyya kana goonaa sana goonaa isa jedhan kana caasaa isaanii gadi gara hojiitti jijjiiruudhaaf mootummaa biyya kanaatu olaantummaadhaan gaafatamaa kan qabu isaa jedha. Kantaan immoo boordiin filannoo caasaa mootummaa biyya kanaati. Filannaa dhugaa sabni kun lagatti hin ce'u. Hojii babal'isuudhaaf boordiin filannoo karaa isaa hojii manaa qabaa jechuudha. Hojii manaa inni guddaa garuu mootummaa biyya kanaati. Dhaggeeffattoota keenya marii kana sagantaa keenya boorii irratti itti deebina kutaa xumuraa hayyu duree ABO Daawud Ibsaaf dura taa'a KFO Profeesar Mararaa Guddinaa ibsa isaaniif guddaa galatoomsan. Dooktar Ayilee Fidaatiin moggaafamee hojiitti akka seenu murteessuu isaa dubbata. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara sooraatti deebina. Mana murtii Suudaan hojjettoota basaat mootummaa isaa kaa durii nam 29 jaban pirezidaant Omar al-Bashiritti nam hedduu fixanii jedhaniitiin balleessatti mureetiin du'aana dabe jarri kunniin sila nama hedduu hidheetiin gargalche mootummaa pirezidaantii sunillee sunitti irraa gargalche jarri kun balleessaan olii jechuufa danda'a.
Wallaba naannoo Affaariitiif Somaalee har'a Adaamaatti mariitti hin jiran marii tana jaarrolee naannootii dhufanii fi bakka buutota gargaraatti mariitti jira. Muktaar Jamaalitti nu erge. Walitti bu'iinsa waggootaaf naannoo Affaarii fi gosa Somaalee Iisaa gidduutti tureen namoonni hedduun lubbuun isaanii darbuutulleetu dubbatame. Rakkoo kana marii fi jaarsummaadhaan furanii hawaasni gama nagaatitti akka deebi'uuf jecha manni maree jaarsolee biyyaa Itoophiyaa fi ministeerri nagaa waliin ta'uudhaan har'a Adaamaatti waltajjii jaarsummaa saba lamaanii qopheesseetiin jira. Waltajjii jaarsummaa kanarratti haasaa kan taasisan walitti qabaan mana maree jaarsota biyyaa kan Itoophiyaa Dooktara Kabajaa Beyyene Sanbatoo rakkoon uumame rakkoo obbolaa gidduutti uumame jedhan. Isa kana faluudhaafis dhugaa jirtu walii kennanii haqa baasaniitiin akka hawaasni nageenyatti deebi'u tolchuun barbaachisaa ta'uudha kaasan. Annamaa kennu maguddootu asii taqa hundi keenya kana laallee biyya teenya tana biyya nagaa biyya araaraa biyya qilleensi ishii nagaan oduun bitatin firiijii taatee ho'ituu itee horritu jiddugala guutee annuu kennitu kana araaratiin nurra jira. Keessummaa kabajaa waltajjii kanaa ta'aniitiin kan affeeraman.